Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Shamarka fuunee kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadirtuuf akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Daawwattoota keenyaa har'aa meeshaa hedduu bareedaa ta'ee fi majlisa hedduu bareedaa ta'e qabannee isin dhufnee jirra. Hagadhuma viidiyoo keenyan wajjin turuudhaan sheer laayik sabskiraayib gochuun hin irraanfatinaa. Meeshaan jalqaba irratti isin galche kun immoo yoo isin irra bareede yoo isinitti bareede akka iskiriinshot godhattaniif jechuudha. Qaxxataa kan isin agarsiisuu barbaadu majlisa biraati. Iddoon kun immoo iddoo disbileeti biyya keessatti namni akka bitatuuf jechuudha. Haala kanaan kafannifamedha jechuudha. As keessa majlisni illee maggaarra jalleen qadasin jedhee yoo jiraate footoo isaa iskiriinshot godhanaa erga isiniif hin geessa jechuudha. Daawwattoota keenya ilaalame majlisni kun hin bareedu. Majlisa akkaan qo'altii ta'ee fi akkaan bareedadha. Warra biyya keessaatu ajaja jechuudha. Ilaalamee akka inni bareedu maashaallah tabaarakallaa itti sinaa jiraachisuuf jedhaani. Kana fakkaata isin jedha majlisa yeroo ammaa kana majlisa fi meeshaa mukaa akkam babal'isaa jirra. Isinillee warri waan qo'altii fi waan qulqullina qabu meeshaa bareeda wanta akkanumatti walitti qaqqabame sun taane waan qo'altii warri barbaadan kottaa isiniin jedha. Inni kun immoo warra onlaayiniiti. Warra onlaayiniitti nurraa jedha. Majlisa obboleettii teenna Kariimati. Kariimaa biisii Kariima Boqojjiiti. Kana fakkaata jechuudha. Majlisni obboleettii teenna Kariirtu agarsiisaa sagaleen maashinaa dirqama hojjetamuu meeshaan qabu waan hojjetamaa jiruuf sagaleen maashinaa yeroo san hedduu iyyaa ture. Kanaaf jecha isinitti dhagahamu jechaaf hin jalaa qayyare sagalee jechuudha. Daawwattoota keenya ilaalame majlisni obboleettii teenna Kariimaa majlisa hedduu bareedaadha. Daawwattoota keenya aduu irratti ifaa majlisni carqiinsa warqaammaa qaba waan ta'eef irraa callaqa jechuudha. Kanaaf sirriitti isinitti mul'achuu baate malee majlisa akkaan kwaaltii fi dasna jedhedha jechuudha. Majlisoota hojjennu keessa ilaalamee mul'atu isinitti. Maasha Allah irraa jedha rabbi nagaan sitti haa galchu. Majlisa kana yeroo ammaa kana majlisni baala fireemiin jechuudha. VIP osoo hin taane karee fi sun warra biyya keessatti ajajji keessaniin jedha sun VIP dha. VIP'n 28 30 akkana kaariin takka. Majlisni kun immootu haga 24,500 deemee ture yeroo duraa kaariin jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu 23,500 23,300 ka 22 illee jira. Akkuma dizaayinii geexin isaa itti baay'atuun jechuudha. Daawwattoota keenya geexii almuuniyeemiin isaa kun itti baay'atuu fi garaagarummaa carqii illee hundaa'aa sanii achitti boondidii fi meeshaa keessa jiru hunda isaatu nama kamiifuu tokkoon hojjetama jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata majlisni obboleettii teenna Kariimaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya abbaati keenyas 36 ga jedhamudha jechuudha lafarraa ol. Yaani bakka gahaadha yaada majlisni lafarraa ol haga nama ga'e warri kana ol akka kaf jedhullee barbaadde yoo jiraatan kaf jechuu danda'a. Lakki kanaa gadee akka gabaabatullee warri barbaadan akkuma fedhii keessanitti irratti hundaa'a jechuudha. Daawwattoota keenya inni biraa immoo kan isiniin jechuu barbaade carqii filannoo keessan irratti hundaa'a. Yeroo baay'ee waan isin beekuu qabdan carqiidha. Carqiin filannoo keessaniin yoo immoo akka fotoorra jiru das hin jedhin kan maramee jiru carqii amma dhufe faashina isin ergine isin filachiisuu dandeenya isiniin jedha. Daawwattoota keenya obboleettiin teenna Kariimaan eelee qabdi, istoovii qabdi, maggaarrajaa qabdi, sufraa qabdi, deebi'ee immoo firaasha afur tiraasii 12 qabdi. Waa'ee firaasha tiraasii turallee isinii dubbachuu barbaada. Firaasha tiraasiin amma inni kun katureedha. Isinillee nu ajajji kature waan ta'eef meeshaan isii carqiin kun katureedha jechuudha. Isiidhaaf hodhame yeroo ammaa kana garuu akkanatti osoo hin taane akka amma dhufetti hodhuu eegallee jirra jechuudha. Daawwattoota keenya ogeessa faashina amma dhufe hodhuu danda'u finnee jirra isiniin jechuu barbaadeeti. Isa sanillee haala sanii isin hodhuu dandeenya. Isa sanillee gaafuma viidiyoo isaa hojjedhe isin agarsiisa jechuudha. Asitti akkuma argitan eelee isin agarsiisa jechuudha. Kadheeri eeleen qarshii 14,500 eeleen booksii jechuudha. Ta booksii hin qabne garuu sanii gadi gatiin isii. Akka isiniin jedha warra bitachuu barbaadan koottaa. Istooviin kun immoo qarshii 8,500 yeroo ammaati. Yoo dabalee inni isin xibnaa qannasis akkasuma yeroo duraa kanaa ol dabalee ture istooviin kun yeroo ammaa alhamdulillah 8,500 yeroo kanatti jechuudha. Kana fakkaata rakabootii ifaatu jira. Rakabootiin ifaa siinii isaa wajjin 6,800 rakabootiin abbaa gadaa 5,500 illee 5,800 illee akka garaagarummaa saayizii isaatiin jechuudha. Daawwattoota keenya rakabootiin abbaa gadaa garuu siinii firee 12 fi sufraa qaba. Rakabootiin ifaa mootiyyuu inni illee akkasuma dizaayiniin isaa keessaa kun murteessaadha. Bal'inni isaallee murteessaadha jechuudha. Daawwattoota keenya gatii isaati irratti siiniin isarra jirtullee kwaaltiin isii murteessituudha. Asirratti immoo obboleettii teenna Kariimaadhaaf kan majlisa isiitiin maachi godhu sufraa kana jechuudha. Daawwattoota keenya sufraa lama qabdi. Tokko kan majlisa maachii godhu tokko immoo kan tiraasii firaashiidhaan maachii godhu jechuudha. Mee ilaalamee sufraa kana haala kanaan afattee buna warra danfatti rakabootii diimnaayitii isa wajjin hedduu bareeda jechuudha. Daawwattoota keenya gadi achitti afaan asitti afaa asitti afi jedhaan namni kun Kariimati jechaan jira jechuudha.
Kuni majlisa hojii maachii godha jechaan jira kan immoo tiraasii hojii jechaa ture. Inni kun akkuma argitan kana ilaalame geexii majlisa irra jiru kana wajjin maashiidha jechuudha. Wanta kenna filannoo kiyyaan hin bite hedduu bareeda sufrichi. Rakaboota illee wal fakkaataa dhiifama sagaleen kiyya. Hirriba rafee ka'e jechuudha. Kanaaf sagaleen kiyya isin tires hin jedhin dhiifama isiniin jechuu barbaadeeti. Inni kun immoo ilaalame suuraan kun immoo tiraasii kana wajjin maachidha jechuudha. Isiin maachii godhettee osoo hin taane fi kiyya maachii godheeti. Asitti immoo maggaarajaa immoo isii filachiisee hojii filataa oolee filanneeti maachii goone hedduu bareedaa ta'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf maggaarajaan isii maashaallah tabaarakallaa akkuma argitan kana hedduu dheeraadha girgiddaan manis illee maggaarajalleen hedduu bareedaadha jechuudha. Wanta kenna bareeduun maggaarajaa immoo akkuma beektan yoo fannifame bayaa fannisuudhaaf immoo nuka viidiyoo hojjennu alatti jechuudha. Wanta kenna kana jechuun hin fannifne isiin immoo galtee akka fanniftee fataa itti jettu abdii qabna inshaallah. Kun maggaarajaa lama qabdi jechuudha. Tokko kana inni kun abbaa qunxuxii lamaa jedhama daawwatta kenna carqee hedduu barbaada. Abbaa ka qunxuxii hin qabne akkanumatti gamanni keessa tarsu yoo ta'e gatiin isaa ni qannasa jechuudha daawwatta kenna. Asitti immoo masqaa isa faashina ta'e maashaallah tabaarakallaa bitamee fi jira. Asitti xiqqoo isin agarsiisuu barbaada. Kunoo as keessa deema wanni isaa akka callee qaba. Kunoo akka argitan kana callee tana keessa butameeti sibiilli maggaarajaa irra jira as keessa deema. Baay'eetu jira calleen kun tana bichaa osoo hin taane takka gurra maggaarajaa irra jiru keessa butamuu qaba jechuudha. Meeta fakkeenyaaf achi ilaalame argitanii haala saniin fannifama. Haala saniin keessa butanii ka jalaati kuni gabariidha kan miti suuqe kuni ka gabarillee kan mootu ka gubbarrallee qaba jechuudha. Lamaanifuu adda addaan godhamee haala kanaan fannifama. Yeroo fannifame hedduu bareeda. Ka girgiddaa irratti ittiin qabsiisanii fi biloonii waan isa barbaachisu qaba jechuudha. Kun ilaalame ka duraanii furdaa sanirraan ijaaradhee jira. Innillee akkuma filannoo abbaatii garuu innillee jabaadha. Yeroo ammoo immoo kanatu jira. Meeshaan gizee takka akka jiru gizee takka ni qayyarama. Kun as keessa jira biloonni isaa fi wanti akka qubee keessa harkifatan sun as keessa jira. Isa san isin agarsiisuuf ilaalame. Kanuu kana fakkaata daawwattu kennan kun biloonidha. Warroonni viidiyoon kalee gadhiise jalatti mootu waa'ee mana mukaatirraa nu dubbadhu. Mana mukaa banachuu barbaada warri jettan mana mukaa banachuudhaaf tokkoffaa bakka gabaan jirtu isin barbaachisa. Lammaffaan mootu cimina isin barbaachisa. Maaliif hojjetaa qaxartanii tasuma ofii keessan teettanii waan hojjechiisuu dandeettanii miti iriftii isinitti hin kennu jechuu barbaadeeti. Maaliif ajaja namaa tokko fuutan ganama galgala jala deemtanii sarraatanyaan baalamoon hojjetee harkarraa buufate gara finishingiin hojjetee harkarraa buufate gara qalamii dabra. Qalamiin gizee dhumateen booda gara deemuutti ka dabru meeshaan jechuudha. Kanaaf jecha jala deemtanii ogeessoo hundaanuu dubbattanii waan bade sirreessitanii haala saniin meeshaa namaa qulqullinaan yoo bakka hin geettan argachuu dandeettan isiniin jedha. Makka intalli xiyya bu'aa jirti dhiifama. Isii wajjin ka hojjennu aniif isiin bakka tokkotti hojii hojjenna. Kanaaf jecha sagalee isin jeeqe dhiifama. Warra daa'ima barbaadan immoo rabbi daa'ima isin haa kennu akka isin jalaa inni jetta akkanatti akka argitan kanatti tiraasiidha. Inni kun tiraasiin kun tiraasii hedduu xankaaraa ta'edha. Tiraasiin jechuudha maqamaaf tiraasii ta'eef osoo hin taane tiraasiin girgiddaa isa kanaa girgiddaa isa deeggaftanii itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Tiraasii lallaaftuun ni jirti. Inni sun garuu yeroo gabaabaa keessatti gadi du'a. Asitti illee firaashni kun illee boondidiidha. Boondidii qaxxisaa kamiilii isarraa murameedha. Hedduu kwaalitiidha daawwattoota keenya. Kana fakkaata meeshaan obboleettiin Kariimaa Arab nagaan si haa galchu maamila keenya tana bichaa miti. Yeroo lammataatiif deebiteen irraa bitattee galatoomii jennaan. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.